Nagara galata Waaqayyo. Galata gooftaa, galata gooftaa. Baga nagaa nuftanii isin jennee jira barsiisa keenya. Maatii Waaqayyo koomentii nuuf eebbisaadha. Barsiisa isin tufuufaa kan ta'e. Echi. Yeeti namni waraabu jiraa? Sabboontu jirta miti? Lakkoofsa qobarreessi. Abacha barsa silkii kaanin annu barsa. Galan jiru kaanin. Daqiiqa takka na eega. Eebbisaa ammasanii. Barsiisa baga nagaa nuftan. Echi baga nagaa nu eegdanii akkam jirtu akkam nagaa jirtu guyyaan irraa guyyaa. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu barsaa keenya baga nagaan dhuftanii noora baga ayyaana ji'aan waggaan kabajamee oolu ayyaana qulqulluu Mikaa'eliin isin ga'e hunduma keessanuu warri jalas gubbaas jirtan warri haaraa dhuftan. Amiin 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 hunda keenya iyyuu baga nuun ga'e eebbi qulqullootaa eebbi ergamootaa hunda isaa hunda keenya irra haa qubatu. Amiin amiin barsiisa keenya baga nagaan dhuftanii nageenyi fi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasuma obboleettii teenya faarfannaa nu faarfattee Waaqayyo faarfannaa ergamoota si haa dhageessisu lafarratti faarfattu maqaa isaa samiirratti dhaaltu mootummaa isaa si haa taasisu. Nuuf eebbifamii nuuf jiraadhu haati teenya qulqulleettii Dubree Maariyaam ishee si haa eebbistu eebbifame. Sabboontuun nuftee natti fakkaate barsiisa. Nuftee sabboontu. Eeshi barsa rakkoon qabu haa eegalanii. Eshi maatii Waaqayyoo maqaa Sillaaseetiin haa jalqabnu kaa nuti ijoolleen Ortodoksii yeroo kamiyyuu waa'ee Sillaasee dubbanaa waa'ee Sillaasee ragaa baanaa maqaa Sillaaseetiin haa mallatteeffannu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo Waaqayyoon kan jaalatan Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenyaa uumaa keenyaa Yesuus Kiristoositiin akkam bultanii akkam galgaleessitanii amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eeggamiin akka arjummaa isaatti yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa akka maatii Waaqayyoon abbaan keenyaa nuuf eeyyamee jiraati. Guyyaa har'aa immoo kutaa shanaffaa wajjin ilaalla jechuudha. Kutaa shanaffaa seera yookiin sirna uumamaa isa jedhu san har'a kutaa shanaffaa wajjin eegalla. Yeroo darbee wajjin ilaalle keessatti wantoota yeroo kamiyyuu irraanfachuu hin qabne tokkoon wal yaadachiifne kaaneti kutaa har'aa isaatitti jalqabna jechuudha. Isaan illee maalidhaa? Magaalota sadan ergamoota jedhamanii too waamaman sanii yeroo kamiyyuu irraanfachuu hin qabne. Isaanis Iyyo'aar, Raamaa fi Eerar achii gadi gaafa lakkaawwaman asii olii osoo hin taane achii gadi. Iyyo'aartu dursaa. Iyyo'aar immoo kutaa afuritti qoodee jira. Achiin immoo itti aansee Raamatu dursaa. Isa immoo bakka saditti qoodee deebi'ee immoo Eerartu jira jechuudha. Isallee bakka saditti qoodee Waaqayyoon qomoo qomoodhaan ergamoota achi keessatti muudee jira jechuudha. Isaan keessaa immoo Iyyo'aar keessatti inni muudame jechuudha. Ergamoota hundarra jechuudha. Aangoo guddaa inni qabu Saaxinaa'eel akka kufee wajjin ilaalle jira jechuudha. Egaa kaa har'a immoo wanti wajjin ilaallu keessaa Waaqayyoon ergamoota magaalota ergamoota keessa jiran yoo isaan dibuu jedha. Waaqayyoon yeroo itti samii sana uumetti osoo hin taane ergamoonni erga uumamanii boodatti
magaalota ergamoota kaniini bareechee jira jechuudha. Akkuma biyya lafaa kanarratti magaalaan takka gaafa hundeeffamtu pilaanii mataa isheetiin achiin booda immoo karaawwan adda addaa, fooqiiwwan adda addaa, habaaboon garaagaraa, muuziyeemiin adda addaa keessatti ijaaramu sana Waaqayyoon illee immoo ergamootaa fi magaalota kaniin bareechee isaaniif maal godheera kenneefii jira jechuudha. Kanaaf maal godhe Waaqayyoon golga ifaan golgee jedha. Kana jechuudha dukkanni keessa hin jiru jechuudha. Ifaan akkuma nuti ampuulii garaagaraatiin mana keenyaan goonu san jechuudha, bareechuu san jechuudha. Golgaan ifaan golgee jechuudha. Zinnaaraan ifaan isaan faayee jedha. Eenyuun ergamoota jechuudha. Ergamoota zinnaaraan beektu miti mundhiitti kan hidhatan jechuudha. Isaan maal godhe hidhee jechuudha Waaqayyoon. Chaappaa ifaan jechuudha kan ta'e fannoo ifaa isaan qabsiisee. Kophee ifaa miila isaaniif isaan kaawwachiisee. Gonfoon ifaa isaaniif godhe fuullee ifaa isaaniif taasiseetii jedha. Argitanii as keessatti amma wantoota dubbataman kaniin adda baafnee sirriitti ilaaluu qabna. Gonfoo jechuun maal jechuudha? Golga jechuun maal jechuudha? Zinnaara jechuun maal jechuudha? Fannoo ifaa jechuun immoo maal jechuudha? Isa jedhu san immoo wajjin haa ilaallu. Golga jechuun uumamtoota ta'uu isaanii. Uumamtoota miti ergamoon guyyaa dilbataatti uumamanii waan hin jirrerraa gara jiranitti fidanii jennee wajjin ilaallee turre. Kanaaf golga ta'uun isaanii machuudha uumamtoota ta'uu isaanii akka beekaniiti. Isaanis qaamaa olitti qaama isaaniitii olitti golgatanii jechuudha. Qaama isaanii olitti golgatanii. Kun jechuun maal jechuudha? Isaanii ol Waaqayyoon jiraachuu, isaanii ol uumaan jiraachuu, isaan kan bulchu kan bitu, isaan kan waaqessanii waaqni jiraachuu argisiisuudhaaf jedhanii abboonni keenya hin barsiisu jechuudha. Inni lammaffaan immoo zinnaariidha. Zinnaariin ammoo bitamtoota ta'uu isaanii beekaa yoo jedhudha. Moo bitamtoota ta'uu keessan beekaa yoo jedhudha. Garbi gooftaa isaa yoo tajaajilu jechuudha. Maal goota amma keessattuu iyyuu hojjettoonni mana nyaataa isaa ta'uu wantoota adda addaa keessatti jiranii zinnaara godhatu miti. Loltuun illee akkasuma. Wantoonni kuni isaan Waaqayyoodhaaf bitamuu isaanii argisiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf wangeela Luqaas boqonnaa 12 irratti maal jedha isinitti fakkaatee dugdi keessan jedha. Dugdi keessan kan hidhate ifaan keessan kan ife laal. Dugdi keessan kan hidhatame ifaan keessan kan ife haa ta'u balbala keessan yeroon rukuttutti daftanii akka baataniif namoota hanga cidhaa deebi'anitti eegan fakkaadhaa jedha Waaqayyoon. Maal jechuudha? Amma keessattuyyuu warri waraana keessatti hirmaatan wattaaddara raayyaa waraanaa jennuuni yeroo iddoo waraana deeman meeshaa isaanii hidhataniituma iddoo mishigii san ciisu jechuudha. Diinni yoo itti dhufe meeshaa ganaa barbaaddachaa akkas jecha hin deemanii jechuudha. Zinnaara isaanii hidhataniituma jechuudha. Kun immoo ergamoonni yeroo kamiyyuu kadhannaadhaaf ergamuudhaaf qophaa'uu isaanii kan argisiisudha jechuudha. Maatii Waaqayyoodha. Ulee jechuun maal jechuudha? Uleen fannoo dhaaba ifaa qabu raayyaawwan keessan raayyaawwan koo ta'uu beekaa jechuudha. Maal jechuudha? Mudhii keessan hidhattanii kophee keessan luka keessanitti ulee keessanis harka keessanitti qabattanii jechuudhaan seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 11 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti hin dubbata jechuudha. Ulee fannoo cimina kan argisiisu amantii kan argisiisu jechuudha. Cimina bakka hidhachuu hawlii keenya hin beektu natti fakkaata hundi keessaniyyuu yeroo durii yeroo hojiidhaaf deemanii maal gootu mudhii isaanii sirriitti hidhatu miti. Mudhii isaanii
hidhatu sabbataan jechuudha. Maaliidhaafuu akka cimaniif jechuudha. Akka cimaniif. Kanaaf Waaqayyoon isaan kanaan hin taansee gonfoon immoo ifa moo'insa kennaa isaanii argisiisa jechuudha. Nullee maal jennaa? Waaqayyoon gooftaan keenya uumaan keenya Kiristoos gaafa biyya lafaa kanatti murteessuudhaaf yookiin biyya lafaa kanatti dabarsuudhaaf dhufu gonfoo akka nuuf kennu abdii qabna jechuudha. Gonfoo san argachuudhaaf immoo cimnee yoo dhaabbanneedha jechuudha. Kana argisiisaa jechuudha. Fuulleen ifaa immoo na ilaaluu yoo barbaaddan sababa malee na ilaaluu hin dandeessan jechuudhaafidha. Sababa malee jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon malakootiidhaan jennee irraa miti. Waaqayyoon malakootiidhaan eenyullee arguu hin danda'u jennee irraa Waaqayyoon. Eenyullee arguu hin danda'u. Waaqayyoon kan nuti arginu gochaan arguu dandeenya. Gochaan Waaqayyoon jechuudha. Sagalee isaatiin arguu dandeenya. Waaqayyoon malee qaaman eenyullee arguu hin danda'u. Waaqayyoon garuu kan arge tokkollee hin jiru. Garuu bara isa dhumaatirratti karaa ilma isaa tokkichaan nutti mul'ate. Jedha kitaabni qulqulluun dhugaadha. Karaa gooftaa keenya uumaa keenya Kiristoositiin nutti mul'ate jechuudha. Kanaaf akka mana amantaa keenyatti jechuudha luboota samii 24 akka jiranii ni amannaa jechuudha. Isaanis teessoo Sillaasee marsanii galata akka dhiyeessan, aarsaa akka dhiyeessan kitaabni qulqulluun hin dubbata. Keessattuu iyyuu mul'ata boqonnaa 4 irratti maal jedha isinitti fakkaatee naannoo teessoo isaas teessoowwan 24tu turee jedha. Teessoowwan irraayis uffata adii uffatanii mataa isaanirratti gonfoo warqee gonfatanii luboonni 24 taa'anii turanii. Teessoo isaa irraayis calaqqee fi sagaleen dimimmisu ni ba'a jechuudhaan Yohaannis Wangeelaawiin mul'ata isaatirratti dubbateera jechuudha. Kanaaf manni amantaa keenya sirni samii keessa jiru lafarratti raawwate jenna jechuudha. Akkuma abboonni keenya ixaana jechuudha aarsanii mana qulqullummaa keessatti Waaqayyoon itti galateeffatanii samii irrattillee gocha kanatu jira jechuudha. Gocha kanatu jira. Aarsaa dhiyeessuu jechuudha. Sillaaseedhaaf qulqulluu jedhanii Sillaasee marsanii too isa maal godhu galateeffatu jechuudha. Egaa akka maatii Waaqayyoo uumamtoota baay'ee ilaallee turre. Uumamtoonni lakkaawamanii bira ga'uu hin danda'ani. Akka mana kiristaana keenyatti garuu uumamtoota qomoodhaan gosa gosaan jechuudha lakkooftee manni kiristaana keenya uumamtoonni 22 akka jirani ni amanti jechuudha. Uumamtoota 22 akka jiran. Isaan keessaa guyyaa gaafa dilbataa kana jechuudha uumamtoota 8 uumamee jechuudha. Mee amma wajjin barreessina arra. Amma hin barreessitu kan isiniin jedhu jechuudha. Abidda hin lakkooftu uumamtoota isaan kuniin walitti qabaadhan. Ergamoonnis bakka tokkotti lakkaawamu, iftillee bakka tokkotti lakkaawama, dukkanillee bakka tokkotti lakkaawama, samiiwwan torbanillee bakka tokkotti lakkaawamu. Adda adda baaniiti miti. Adda adda baaniiti miti. Kanaafiyyuu guyyaa gaafa dilbataa uumamtoota meeqatu uumame? Meeqa isiniin jedhe? Mee barreessaa? Naa barreessaa mee? Uummanni rafuun oolu. Mee warri dhageessan baay'ee gaariidha. Tigis Waaqayyo eebbisu yookiin obsee uumamtoota 8 eeshi bakka hingaa amma immoo isaan naa barreessitu. Abidda bakka namni tokko abidda yoo jedhe inni kun immoo bishaan jedha. Abidda. Saffisaa. Abidda. Baay'ee gaarii bakka namni tokko barreesseera. Eshi bishaan. Abiddi barreeffameera bishaan. Baay'ee gaarii bishaanillee barreeffameera. Qilleensa. Abiddaa fi bishaan barreeffameera qilleensa.
qilleensi illee okay okay bishaan gisee lama barreessitanii qilleensa eeshi daddafa ka eeshi qilleensa eeshi qilleensa lafa eeshi lafa barreessinee lafa barreessaa baay'ee gaariidha. Samiiwwan torban barreessaa. Asi namni kun immoo dukkana barreessaa. Dukkana ergamoota ifa. Eeshi samiiwwan torban jira. Eeshi dukkana baroofne dukkanni hin baroofne. Eeshi dukkana barreessaa. Eeshi dukkanni barraa'ee jira. Ergamoota eeshi ergamoonni barraa'ee jira. Ifa barreessaa. Ifni hin barroofne ifa barreessaa. Isa dhumaata irratti baaqqa baay'ee gaariidha. Baaqqa barreessina amma dhaaba. Abidda, bishaan, qilleensa, lafa, samiiwwan torban, dukkana, ergamootaa fi ifa jechuudha. Kuniin guyyaa gaafa dilbataa gaafa jalqaba Waaqayyoon addunyaa kan itti uumuu jalqabe kan uumamanidha jechuudha. Amma guyyoota kaniin keessatti Waaqayyoon akkanatti uumeera jechuudha. Waaqayyoon waan hin jirrerraa gara jiranitti uumamtoota fidee jira. Kan jiranirraa immoo uumamtoota uumee jira jechuudha. Kanaaf waa'een ergamoonni akkamitti akka uumaman, aduun, qilleensi, bishaan, keessattuyyuu abidda, bishaan, qilleensa, lafa, ergamoota Waaqayyoon waan hin jirrerraa gara jiranitti akka isaan fide wajjin ilaalleeti jira jechuudha. Egaa ka maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa wajjin immoo haala sirriitti gaffageenyaan ilaallu uumamtoota guyyaa wiixata. Wiixata jechuun beektu mitire? Wiixata. Guyyaa wiixataa guyyaa isa lammaffaa jechuudha. Guyyaa wiixataa guyyaa isa lammaffaa Waaqayyoon uumamtoota uume wajjin ilaallaa jechuudha. Guyyaan lammaffaan guyyaan kuni Waaqayyoon uumamtoota isaa itti uume wiixataadha. Guyyaan inni lammaffaan jechuudha. Wiixata jechuudha. Afaan Giizittiin sannaay jedhu. Sannaay. Afaan Giizittiin sannaay jedhurraa sannuu isa jedhurraan hiikamee nuun immoo hiikaan isaa lama godhe jechuudha. Lama godhe jechuun maal jechuudha? Gaafa lammaffaa jechuudha. Guyyaa gaafa lammaffaa. Uumamti gaafa dilbataatti uumamanii gaafa lammaffaa jechuudhaan hiikaa nu kenna jechuudha. Nuti kanaafuyyuu guyyaa lammaffaa jennee haasa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf hiikaan isaa immoo sannaa inni jedhu maal jechuudha? Bareede, faayame, miidhage jechuudha. Hin bareede addunyaan tun maal ta'aa dhufe jechuudha? Bareedaa akka dhufte argisiisuudhaaf jechuudha. Kanaafidha ka seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Waaqayyoon uumamni uume hunduu kan bareede akka ta'e argeera. Uumamni hundi isaatuyyuu akka bareede jechuudha. Waaqayyoon guyyaa wiixataa sa'aatii halkanii jalqabaatti bantii samii uume jedha. Bantii samii uume. Bantii jechuun immoo samii keessatti kan arginu baaxii lafaa jechuudha. Laala amma waa'ee samii uumamanii miti amma kan laalaa bantii samiin beektu miti. Bantii samii jechuudha. Waaqayyoon kan uume jechuudha. Bantii samii jechuudha Waaqayyoon uume jechuudha. Waaqayyoon guyyaa wiixataa sa'aatii halkanii jechuudha. Halkantu dursa siniin jedheera kana dursa. Halkantu dursa. Guyyaa miti kan dursa jechuudha. Bantii samii uume. Bantii jechuun samii keessatti kan arginu baaxii lafaa jechuudha. Waaqayyoon akkana jedha. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa
sadiirratti waaqayyoon bantii samii laal waaqayyoon bantii uumee bantii kanaanis samii jedhee waamee jedha isa ammanutti ilaallu kana jechuudha asii oli ilaallu yes waaqa jedhaan yes namoonni tokko osoo akkasitti taane samii golboobaa kana jechuudha akka manaatitti golboobee isa mul'atu kana jechuudha yookiin akka buddeenitti yookiin akka eeleetitti mul'atu kana jechuudha isa uume waaqayyoon bantii uumamuun duratti lafaa hanga eeraritti bishaan guutee tureedha amma laalakaa waa yaadadhaa yeroo darbe wanti dabarree irraafachuun qabda wantoota san maalas hin jedhe Iyyo'aar raamaa erar jenneerra amma laala lafaa hanga eraritti maaltu guutee jira amma bishaantu guutee jira amma nuti keessa jiraannu kun jechuudha hewaan inni jiraannu kun inni keessa jiraannu isa akka manaa fakkaatu kun jechuudha bishaaniin guutamee jira yookiin haala kamiin hubattu sunitti fakkaate maatii waaqayyoo bishaan tokko hubboon beektu miti hubboo namni beeku yoo jiraate bishaan tokko hubbootti guutuu jechuudha hubbootti guutuu inni gubbaarran jiru suni eraraa jennuun magaalaa ergamoota inni gara gadiitiin jiru immoo lafa haa jennu isa kana maaltu guuteera bishaantu guutee jira jechaadha bishaantu guutee jira waaqayyoon jechuudha kanaaf kaa wiixata sa'aatii halkanii jalqabaa irratti waaqayyoon bishaanii fi bishaan jidduutti akka qooduuf bantiiwwan haa ta'u jedhee jedha seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti jechuudha jedhee addunyaan guutee kana ture bishaan bakka 4tti qoodeedha bishaan bakka meeqatti qoodee maatii waaqayyoo mee bishaan bakka meeqatti qoodee haasaatu adeemnu akka rabne jechuudha yes nama rafillee asumaan adda baafachuu dandeenya amma waaqayyooni bantiiwwan samii kana baay'ee gaariidha waaqayyo suna eebbisu aynaalee meerii masarat waaqayyo suna eebbisu maal godheera bakka 4tti qoodeera jechuudha bakka 4tti qoodeera laala waaqayyoon jechuun hin danda'a waan ta'eef jechuudha isaanis bantii samii isa arginu kana isa amma nuti arginu kana bantii olitti kan fannifame immoo haanos jedhama jechuudha bishaan lafa kana harra jiru jechuudha isa lafa kana irra jiru bishaan lafaaf yookiin isa kanarratti kan arginu yet godhee inni biraa immoo naannawa lafaatti bishaan naanna'ee yookiin marfameedha jechuudha agartanii waaqayyoon bakka 4tti qoodee isa gad dabarsee kan oliidha isa jidduutti hambisee isa kaan immoo isa lafa kana maal goote naannawa lafaatti bishaan naanna'ee yookiin marfamee argamudha jechuudha waaqayyoon akkanatti maal godhee bakka meeqatti qoodeera bakka 4tti qoodee jechuudha waaqayyoon iddoo isaan murteessetti kan walitti qabaman wiixata sa'aatii guyyaa isa jalqabaatti jechuudha akkana ta'a jedheeni akkas ta'anii jechuudha kanallee immoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti maal jedha bishaan bakka haa walitti qabamu jedheedha waaqayyoon bishaan bakka jirura iddoo eeyyamameef sanitti walitti haa qabamu agartanii hojii waaqayyoo dinqiidha hojii waaqa keenya dinqiidha wanti jennuufi kanaaf jechuudha maatii waaqayyoodha egaa kaa jedhee waaqayyoon ajajee akkasuma maal godhe jechuudha dachee ifa baatee mul'atte jechuudha ifa baatee bilisa baatee jechuudha yes dacheen tuni kaan ishee jalatti gad dabarsee kaan immoo bakka gubbaa irratti amma nuti yes galaana yes laga jennu kana hin taasisee isa kaan immoo ol dabarsee kaan immoo yes lafaani marsisee jechuudha waaqayyoon kun hojii waaqayyoo dinqiidha jechuudha waaqayyoon haala kanaan bishaan isa dachee lafaatti jiru jira yes bishaan walitti qabamanii amma nuti dachee irratti waamnu jechuun ammoo galaana jenneetoo
isa waamnu kana laa jechuudha. Kana godhee booda Waaqayyoon bantiin balbaloota 2,000 qabdi jedha. Bantiin balbaloota meeqa qabdi? 2,000 qabdi. Bantiiwwan jechuudha. Gubaniin abidda waltajjii fi maqaan isaanii hojjetameefii jira jedha. Wantoota kanaaf jechuudha. Kana amma dubbannee wanta finnoo miti argitanii kuni dinqii Waaqayyoo bichaa ilaalumaaf jechuudha nuti. Balballi bishaanis galfameefii jira jedha. Bishaanis mataan isaa balbala qaba jechuudha. Balbala qaba. Waaqayyoon yeroo barbaadetti hin banaa, yeroo barbaadetti hin cufa jechuudha. Ajaa'iba hojii Waaqayyoo. Tokkoon tokkoo balbalichaa irra ergamoota seefii qabatan 2 dhaabee jira jedha Waaqayyoon. Bishaan kun akka addunyaa kana hin balleessineef jechuudha. Addunyaa kana akka hin balleessineef. Isaanis ol akka bahan, gadis akka bu'an kan isaaniif hin eeyyamamne, gara gaditti akka hin buune, gara olittis akka hin baane kan eeganidha. Maaliin? Bishaan jechuudha. Bishaan amma lafa jala jiru kuni osoo ol ba'ee addunyaa tana balleessuu danda'a. Inni gubbaa jirullee odoo gadi bu'ee addunyaa tana maal gochuu danda'a? Balleessuu danda'a. Kanaaf immoo Waaqayyoon ergamoota 2 akka eegan isaan taasisee jechuudha. Waaqayyoon bishaan bantii olitti baase kan ammoo Haanos jedhee waameera. Haanos jedhaniitoo waaman jechuudha. Akka bantii gadi hin dhiibneef qilleensaan immoo utubeera jechuudha. Bishaan inni gubbaa sun jechuudha. Loodiin isaa yookiin humni isaa akka gara gadiitti immoo hin dhufneef immoo Waaqayyoon maal godhee jira isinitti fakkaate? Qilleensa Baabil isa jedhamuudhaan dhaabee jechuudha Waaqayyoon. Qilleensa kanaan jechuudha. Baabil jedhamuun gara olitti baasee Haanos akka baatu taasise jechuudha. Ilaalaa. Amma qilleensi bishaan akkamitti baata? Qilleensi bishaan akkamitti baata yoo jenne amma saayinsiin illee nuuf fudhatu kana. Saayinsii irratti amma waa'ee fiiziksii irratti inni humna guddaa qabu jechuudha. Amma bishaanii qilleensa caalaa jechuudha. Humna kan qabu maalidha? Bishaanidha. Qilleensi bishaan baachuu hin danda'u. Bishaan baachuu hin danda'u yoo meeshaa keessa jiraate malee. Meeshaa keessa yoo jiraate fakkeenyaaf goommaa fudhachuu dandeessu. Goommaan keessi isaa qilleensadha. Meeshaa saniin qabameeti. Garuu Waaqayyoon immoo osoo wanti tokko hin jiraatiin qilleensa Baabil jedhu kanaanii Haanos isaa ol fudhatame suni akka gadi hin buune taasisee jechuudha. Hojii Waaqayyoo dinqiidha maatii Waaqayyoo. Kanaafidha hojii Sillaasee galateeffachuu, dinqisiifachuu, ajaa'ibsiifachuu bichaadha wanti jedhanii fi abboonni keenya jechuudha. Kanaaf balballis qilleensaan ragga'ee jedha. Baatii gara gadiitti Baabiliin jidduutti jechuudha. Haanosiin ammoo gara oliitti godhee hundumaa isaanii iddoo isaanitti isaan jabeessee, isaan dibee, isaan qulqulleessee, isaan kabajee jedha. Maal jechuudha? Isaan muudee jechuudha Waaqayyo. Haanos gubbaa taa'ee bantii osoo hin qorrisiisin taa'ee ho'i aduu baqqaana bantii ni uraa tureedha. Ariitanii maatii Waaqayyo maal jettanii barattanii sabannoo irratti aduun tun jechuudha. Aduun tun amma nuti aduun tun arginu tuni osoo ho'a isheetiin akkuma jirtutti ho'i ishee kuni lafa qubatee addunyaan tun hin baqxii jedhama. Akkuma saayinsiitti jechuudha. Ozoon wanta jedhamutu jira jedhu warri saayinsiidha. Ozoon inni jedhamu tokkotu jira. Isattuu aduu baay'ee ol deebiseeti aduu muraasa ishee bichaa ho'i ishee jechuudha akka lafa ga'u ni taasisa. Amma garuu biqiltoota adda addaa muramaa waan jiraniif qilleensi faalla'ee waan jiruufi ozooniin kun haphachaa jira. Ho'i kanaaf hammaate jedhaniitoo warroonni saayinsii hin dubbatu. Amantaadhaan garuu immoo isuma kana haasa'a jechuudha. Haanos gubbaa taa'ee bantii osoo hin qorrisiisin taa'ee
Ho'i aduu baqqaana bantii uraa tureedha. Laala bishaan gubbaa san osoo jiraachuu baate jechuudha. Bishaan Haanos jedhamu kuni gubbaa san osoo jiraachuu baate ho'i achii gad dhufu suni addunyaa tana maal godhaa ture? Hin balleessaa tureedha. Bifti baatii baay'attes diimaas aduus miti. Adii osoo ta'ee balaqqisee ija namaa miidhaa ture. Diimaas osoo ta'ee diimimmeessee ijaaf kan ulfaatu ni ta'aa ture. Haa ta'u malee ija namaaf akka tolutti makaa keelloo fi magariisa fakkeesseeraadha. Haa hojii Waaqayyo. Laala adiis yoo ta'e diimaas yoo ta'e nama miidhuu waan danda'uu fi kanaaf Waaqayyo maal godhe? Keelloo fi magariisa taasisee jedha. Magariisa taasisee aduu jechuudha. Ifti kun jechuudha. Kanaaf bocni baatis maalidha? Golboodha. Golboodha hin beektuun ture? Golboodha jechuudha. Daangaan baatii Haanos waliin daangaan Haanos kan Erar waliin kan walitti galee fi walirratti chaappa'e yookiin maxxaneedha. Maal isiniin jedhe maatii Waaqayyoo? Laala. Haanos hanga eessatti deema jechuudha? Hanga Erar magaalaa ergamootaa isa sadaffaatti deemaa jechuudha. Hanga sanatti jechuudha. Innis walitti maxxanee adda kan hin baane. Guyyaa wiixataa lafti akka Aybii fi Erar bishaan waliin wal maktee turte. Waaqayyoon ogummaa isaan Aybiin Erar irraa adda ba'ee akkuma ragga'u laala. Maal jedhaati fakkaate? Aybiin beektu miti yookiin kan hareeraan booda annoo ta'u san jechuudha. Isa hareeraatu dura maal ta'a? Bishaan irra kaa'ama, ibidda irra kaawama. Erga OM boodatti Aybiin keessaa ni jajjabaata. Bishaan keessaa immoo hin ba'a mitire. Akkas taasisee jechuudha Waaqayyoon. Hojii Waaqayyoo keenya Waaqa keenya dinqiidha jechuudha. Haala saniin godhee Waaqayyoon ogummaa isaan Aybii areera irraa adda ba'ee akkuma ragga'u bishaan walakkaatti akka areeraa ni xuruuree tulluu yookiin dachee kanatti jechuudha. Akkasitti akka mul'attu ishii in taasisee jechuudha Waaqayyoon. Kun hundi isaatu iyyuu hojii Waaqayyoo, dinqii Waaqayyoo, akkamitti Waaqayyoon addunyaa kana akka uume nu hubachiisa jechuudha maatii Waaqayyoo. Mi'a amma immoo faayidaan bantii maalidha? Faayidaan bantii maalidha? Isa jedhu sammee haa ilaallu. Kunin maalidha? Deddeebii aduu, urjiilee fi bantiif akkasuma bultoo isaanii ta'uudhaaf jechuudha. Bantiin jechuudha. Ifti aduu, urjiilee fi baatiin jechuudha. Baatiin hin beektu miti baatii. Aduun jirti. Urjiileen jiru. Baatiin jira jechuudha. Isaan kanin maal godheetu argame jechuudha? Golboobee jechuudha. Ba'uu boca isaa golboobee gara olii osoo hin bahin murteessee akka qabatuuf jechuudha. Bantii wanti fayyaduuf jechuudha. Wantoonni kunniin aduu, urjiilee fi baatiin isarratti golboobaniitoo akka argamaniif Waaqayyoon isaan taasise jechuudha. Maarree gubiinsa sababa ho'iinsa aduun dhufu akka qabbaneessuudhaaf illee ni fayyada jechuudha. Akka qabbaneessuudhaaf ho'i aduu akka jiruun akka lafa hin geenye akka nama hin miineedhaaf ni taasisa jechuudha. Namni bantii ilaalee alli samii fi abdii akka taasifatu. Dhalli namaa jechuudha. Ollaallee fakkeenyaaf nuti yoo laalu Waaqayyoon kadhannaa miti. Yaa Waaqayyoo isa samii irra jiraattu jennaa miti. Kun kan mul'isu aangoo Waaqayyooti. Aangoo Waaqayyoo biratti immoo maal mul'isa? Abdii mul'isa jechuudha. Abdii qabaachuu keenya jechuudha. Nuti kiristaanonni abdii qabaachuu keenya argisiisa jechuudha. Abdiin keenya immoo eessa jennaan? Eessa biyyi keenya asii miti samiidha jennaa miti. Abdii san nutti argisiisuudhaaf ni fayyada jechuudha. Bantiin samii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Waaqayyoon gaafa wiixataa bantii samii uume jechuudha.
bantii samii guyyaa waaqayyoon itti uume guyyaa kamii jedheetoo namni yoo nu gaafate guyyaa kam jennaani guyyaa gaafa wiixataatii jechuudha yookiin guyyaa gaafa isa lammaffaa guyyaa kana immoo uumamtoota meeqatu uumame yoo nuun jedhani tokko qofa jechuudha tokko qofatu uumame tokko qofa waaqayyoon uumame jechuudha innis maalidha bantii samii jechuudha bantii samii waaqayyoon itti uume jechuudha kanaaf guyyaan gaafa wiixataa haala kanaan yoo ilaalle guyyaan itti aanu immoo guyyaa kiibxataati guyyaa maaliti kiibxataa guyyaan kiibxataa immoo guyyaa isa sadaffaati guyyaa isa sadaffaa lafti guyyaa wiixataa bishaan irraa adda akka baateen qilleensawwan kallattii arfaniin itti qilleensa'ee raggaatee jabaattee dhaabbatte jechuudha lafti tun jechuudha bishaaniin guutamtee turte bishaaniin guutamtee turteenneer gaafa wiixataa gaafa qiibxataa immoo qilleensa jechuudha qilleensuma isa dura uumame sanii itti baasuudhaan akka jabaattu taasise jechuudha kana hubachuudhaaf immoo keessattuu ijoollee baadiyyaa waan taaneef wantoota baay'ee hubachuu dandeenya maatiin keenya fakkeenyaaf hubboo eelee hojjechuu danda'u gaafa jalqabaa eelee hojjetan sana eeleen sun maalidha isa dhoqqeedha hin caccabdi adaduma ho'aa deemuun immoo if maal ta'a dhufa if jabaachaa dhufa isa bichaa miti roobni tokko yoo roobe gizee roobni roobe sanitti lafti maal taati hin dhoqqoofti lafti jechuudha booda garuu aduun baatee gaafa jedhe isa biyyoo sun maal ta'a bishaan suni gadi seenaa gaafa deemu yookiin immoo hurkaan gaafa bahaa gaafa deemu maal taati lafti suni ni jabaachatoo hin dhufti jechuudha waaqayyoon illee akkas taasise jechuudha waaqayyoon akkas taasise jechuudha kun hojii waaqayyoo dinqiidha jechuudha guyyaa kana kaa waaqayyoon immoo guyyaa qiibxataa uumamtoota sadii uume uumamtoota sadii jedhame lakkoofsa sadii barreessaa uumamtoota sadii barreesse akka malees osoo hin jiidhin laala waaqayyoon addunyaan tun jechuudha akka malees osoo hin jiidhin akka malees osoo hin gogin akka lafaa qonna waxabajjii lallaaftee godhe jechuudha waaqayyo si haa eebbisu eeshi sintaayoon illee eeshi amma deebiteertaa hin baddee turte godhee waaqayyoon maal godhe uumee jechuudha kanaan alatti uumamni kamuu hin turre maal kanarra laala hanga ammaatitti biqiloota waa'ee biqiloota hin dubbanne waa'ee beelladoota hin dubbanne waa'ee amma kanaatitti amma mucaan tokko durii intala takka fuudhuudhaaf dursee maatiin maal godhaa isinitti fakkaate mana ijaaraaf miti mana ijaaraaf yet kanammaa mana kiraayii galti waan ta'eef yaa'u hedduu rakkisaadha kanammaa isa durii abboonni keenya garuu mucaan tokko gaa'ela raawwachuudhaaf yoo eegalee jalqaba mana ijaarrata kanaaf waaqayyoon dursee lafa tana qopheesseef jechuudha addunyaa kanaaf jechuudha biqilootaafis haa ta'u namootaafis haa ta'u beelladootaafis haa ta'u lafa isaan irra jiraatan qopheesse jechuudha waaqayyoon kanaaf guyyaa kanatti jechuudha kanaan waaqayyoon uumee yeroo sanitti garuu lafti tun bishaan malee biyyoo malee wanti irra jiru hin jiru jechuudha kanaaf lafti guyyaa kanaa giiftii keenya dubroo maariyaamiidhaan fakkeeffamti wanti jedhame illee kanaaf jechuudha keessattuu guyyaa kiibxataa dubroo maariyaamiidhaan fakkeeffamti jechuudhaan abboonni keenya hin barsiisu maalidhaaf dubroo maariyaamiidhaan fakkeeffamti lafti guyyaa kiibxataa yoo jenne dubroo maariyaam dhiira tokkoon osoo waliin argin dubrummaan ishee osoo hin diigamin waaqayyoon akka arjummaa fi beekumsa isaatitti gadaamessa ishee keessa waan buleefidha gadaamessa ishee keessa buufatee gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama waan ta'eef abboonni kanaan fakkeessu jechuudha akkuma laftarratti lafa kanarratti biqiluun tokko hin biqilin jechuudha hin biqilin
akkasuma jechuudha. Ittaafufnu kibxata sa'aatii halkanii jalqabaatti waaqayyoon sanyii kan kennu laala ammala sanyii kan kennu margaa fi biqilaawwan lafa irratti argamu gosa isaaniitiin haa biqilan jechuudhaan lafa ajajuun laftis kuduraalee sanyiiwwan mukkeenii argamsiifteedha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti. Artanii waaqayyoon haa ta'u jedhee ni ajajee lafti tunillee eenyuudhaaf kan ajajamtu waaqayyoodhaaf ajajamti jechuudha. Argitanii maatii waaqayyoo. Kanaaf guyyaa gaafa kibxataa waaqayyoon biqiltoota uumee jira jechuudha. Biqiltoonni kunin kuduraalee sanyiiwwan mukkeen argamsiiftu jedhee ta'u isaan uumee jechuudha. Uumamtoota kanneenis amaloota arfan irraa isaan uumee jedha. Laala amaloota arfan saniin hin dagatinaa. Abidda, bishaan, qilleensa jennee lafa jennee dubbanne sana jechuudha. Guyyaa gaafa maali kibxataa kana jechuudha. Isaan irraa isaan uumu. Kanaaf abidda irraa uumamuu isaanii yoo warrigan abidda uumu, bishaan irraa uumamuun isaanii yommuu muraman akka dhiigaa, akka aannanii, akka bishaanii waan fakkaatu baasu jechuudha. Qilleensa irraa uumamuun isaanii qilleensaan guddatu, biyya irraa uumamuu isaanii muramanii yoo gataman tortoranii biyyoo ta'u jechuudha. Biyyoo ta'u jechuudha. Kun hundi isaatuyyuu amala isaanii argisiisa jechuudha. Fakkeenya mukkeen gaafa walitti rignee gaafa jedhe ibidda baasuu danda'a. Yoo murre immoo ji'insatu keessa isaanii jira. Yoo argitan biqiltuun inni tokko isa maal ta'a jechuudha hin dhiigafaadha. Inni immoo aannan baasullee jira jechuudha. Laala waaqayyoon amaloota arfan irraa isaan uume jenneerra. Wantoota arfan irraa isaan uume jennee jira waaqayyoon. Arfan saniin immoo haala sirriitti yaadachuu qabna. Maal jenne? Abiddatu jira, qilleensatu jira, bishaantu jira, lafatu jira. Isaan arfan kaniin irraa waaqayyoon guyyaa gaafa kibxataa uumamtoota amma dubbanne kan kuduraaleewwan, sanyiiwwan, mukkooleewwan adda addaa uumee jira jenne jechuudha. Egaa waaqayyoon haala kanaan uumamtoota kaniin uumee itti dabalees rooban marguu, qilleensaan guddatu, aduun ni bilchaatu, lafarraa ammoo nyaata isaanii argatu jechuudha. Amma keessattuu yoo baayoloojii warroonni baratan yoo jiraattan amma ilaalcha keessan achi geessuu dandeessu. Biqiltuun takka biqiluudhaaf wantoota meeqatu ishee barbaachisaa inni jedhu suni barbaachisaadha jechuudha. Biqiltuun takka biqiluudhaaf inni jalqabaa biyyootu barbaachisa yookiin lafa jennu sun jechuudha. Iddoo irra dhaabbattu biyyoon barbaachisaadha. Mineraalota garaagaraa keessaa yookiin immoo albuudota garaagaraa achi keessa jechuudha. Biyyoo san keessa maal jiraachuu qaba? Bishaan jiraachuu qaba jechuudha. Bishaan yoo jiraate fuuleemii, zaaleemii isa jedhamuudhaani hidda isaaniitiin jechuudha. Bishaan san ol xuuxanii gara baalatti dabarsu jechuudha. Baalli sun immoo aduu fayyadamuudhaan adeemsa fotoseenteensisii isa jedhamuudhaani nyaata isaanii qopheeffatu jechuudha. Nyaata isaanii qopheeffatan kan immoo maayitokondiriyaa keessatti immoo ni gubanii jechuudha. Argitanii kun hundi isaatu yoo hojii waaqayyooti. Dinqii waaqayyooti jechuudha. Kanaaf haala kana jechuudha. Fakkeenyummaan uumamtoota guyyaa kibxataa immoo maal fadha? Inni jennu immoo mukkeen sanyiilee fi kuduraaleen keessaa warra hundee isaanii, cinaa isaanii, fiixee isaanii firii godhatanidha jechuudha. Hundee isaanii warreen firii godhatan fakkeenya warreen haadha manaa isaaniitti, abbaa manaa isaaniitti, ijoollee isaaniitti, maatii isaaniitti tajaajilamanii akkasumas baroomsa gooftatti amananii Kiristoos hangafa warra jedha amananiiti jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosin
warra amanan jechuudha. Isaan akka fakkeeffaman manni amantaa keenya hin barsiifte jechuudha. Cinaa isaanii irratti warreen firii godhatan jiru. Kun immoo maal mul'isa isinitti fakkaata? Mukkoolee jechuudha. Maal jechuu barbaade isinitti fakkaata akka isinii galuuf jechuudha. Biqiltuun takka kan cinaa ishiitti irratti firii baafattu jirti. Inni mataa irratti baafatu jira. Yaala mataa isaati irratti. Inni immoo hundee jalatti baafatu jira. Fakkeenyaaf dinnichaa yoo fudhanne hundee jalatti biyyuma jalatti dinnichaa kaarotii inni jedhamu kun jechuudha. Isa immoo fakkeenyaaf garbuu xeefii inni jedhamu kun qamadii inni jedhamu kun immoo fiixa irratti baafata jechuudha. Inni biraa immoo baaqelaa namni kan jedhamu cinaacha irratti baafata jechuudha. Inni kunin hundi isaatiyyuu fakkeenya mataa isaatii qaba jechuudha. Isa saniin isin dubbifattu wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti warri afuuran hiyyooman eebbifamoodha. Mootummaan samii kan isaaniitiidha jedhee gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos hin dubbataa jechuudha. Laala gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos namoonni afuuran jechuudha. Amantiidhaan warri afuuran hiyyooman eebbifamoo mootummaa isaanii maal jechuudha isinitti fakkaate? Amantiidhaan hiyyooman yookiin afuuran hiyyooman jechuun beekumsa dhabanii waa'ee amantii kan hin beekne, beeta kiristaana kan hin deemne, nissaa kan hin galle akkas jechuu miti maatii Waaqayyo. Akkas jechuu miti. Namni yoo arrabsu dhagaanii cim kan jedhan. Laala namni yoo rukutamanii cim kan jedhan. Namni hammeenya yoo itti dubbatu hammeenya san dhagaanii cim kan jedhan. Argitanii waan dhagaan akka hin dhageenyetti waan argan akka hin arginetti warra bira darban jechuudha. Warra bira darban. Isaan kunini warri afuuran hiyyooman eebbifamoodha jedhee gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos wanti dubbatee fi kanaafi jechuudha. Asirratti fakkeenyota hedduutu kaa'amee jira. Handaawutii isin waan kenneefi iccitii hin qabu baqin dubbifattu jechuudha. Ganni lalisaan bonni akkasii wantoonni jedhamanii hin jira. Isaan suniin maaliif fakkeeffamanii maalidha fakkeenyi isaa isa jedhamu isin wajjin ilaala. Guyyaa kibxataa kana garuu Waaqayyoon uumamtoota 3 uumee jira jechuudha. Walumaa galatti hanga ammaatitti jechuudha. Uumamtoota meeqa laalleerra jechuudha. Guyyaa dilbataa uumamtoota 8, guyyaa wiixataa uumamtoota 1, guyyaa kibxataa immoo uumamtoota 3. Kanaafiyyuu 8 eda'u 1 eda'u 4 meeqa ta'u walitti maatii Waaqayyo? Meeqa mee barreessaa? Meeqa hanga ammaatitti jechuudha. Guyyaa 3 dilbata uumamtoota 8 wiixata uumamtoota 1 12 ta'u jechuudha. 12 eebbifama Waaqayyo sinaa eebbisu. Walumaa galatti guyyaan kun jechuudha guyyaa kibxataa maal fa'aa akka uumaman immoo hin barreessitu. Mukkeen sanyiilee fi kuduraaleedha jechuudha. Bakka wantoota kanatu uumame jechuudha. Waaqayyoon yoo jedhe immoo guyyaa boruu yookiin immoo guyyaa biraa uumamtoota guyyaa roobii uumaman wajjin ilaalla jechuudha. Afaan Amaariffaatiin mee yeroo tokko isiniif haa dubbisu hin goolabna baaqaa fixaa jirra. Uumamtoota guyyaa kana uumaman guyyaa uumamtoota guyyaa kana Waaqayyoon እግዚአብሔር አለ ሰውን isa jalqabaatirraa mee kaamnee wajjin haa dubbifnu maatii Waaqayyoodha. Guyyoota kaniin maal akka uumaman seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa isa jalqabaatirraa yoo kaafne በመጀመሪያ እግዚአብሔር
ሰማይና ምድርን ፈጠረ ምድር ግን ባዶ ነበረች እጀዳ ዋቀዮን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ዋቀዮን ጀልቀባ ሰሚፊ ለፈኡሜ ምድር ግን ባዶ ነበረች ዱዋ ቱርቴቹ ለፍት የተዘጋጀውም አልነበረችም ጨለማው በውሃ ላይ ነበረ ይላል ኢፍትስ ማልረ ቱሬቹዳ ጨለማው በውሃ ላይ ነበረ ዱከን የቹ ደብሻን ረቱሬ እግዚአብሔርም መንፈሱን በውሃ ላይ እስፋፋ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔርን ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን ሆነ ይላል ኢፍቲያታው ጀዴ ኢፍቲታኤ እግዚአብሔር ብርሃኑን መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርን ብርሃኑን በጨለማው መካከል ለየ እግዚአብሔርን ብርሃኑን ቀን ጨለማውንም ለሊት ብሎ ጠራው ይላል እንዳላ ዋቀዮን ዱከነ ሰኒን ጀቹዳ halkanida ኢፈሰኒንሞ ጉያ ጀዴቹዳ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ አንደኛ ቀንም ሆነ ይላል ጉያ ጋፋ ዲልበታቲኩን ጋፋ ዲልበታ ኢታንሴ እግዚአብሔርም በውሃ መካከል ጠፈር ይሁን ኢሰዱረት ላለሰን ጀቹዳ በውሃ ላው በውሃና በውሃ መካከል ላይም ይለያለ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔር ጠፈርን አደረገ ከጠፈር በላይና ከጠፈር በታች ያሉትንም ዋኖችን ለየ እግዚአብሔር ያን ጠፈር ሰማይ በንቲ ሰነሰንጀቹ ደኑት ብሎ ጠራው እግዚአብሔርን ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ሁለተኛ ቀን ጀዳ ጋፋ ከሚ ጋፋ ዊጣታቹ እግዚአብሔር ከሰማይ በታች ያለውን በአንድ ስፍራ ይሰብስብ አርተኒ ብሻኖታ አዳ እዶ ጅራን እዶ ተኮቲ አከሳና ነው ጀል ሰሳበ ይብሱም ይገለጣለ እንዲሁም ሆነ ከሰማይ በታች ያለው ውሃውም በመጠራቀሚያ ተሰበሰበ ይብሱንም ተገለጠ እግዚአብሔርን ይብሱን ምድር የስላፋይቹድ ይብስ ከንጀራም ተስላፋ ብሎ ጠራው ውሃ መጠራቀሚያውን ባህር ብሎ ጠራው ገላና ይቹድ የትገላና ጀዴዋም እግዚአብሔርም በመልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ምድርን በዘሩ በየወገኑና በየመልኩ ዘር የምሰጥ ቡቃያውን በምድር ላይ በየወገኑ ዘሩ በውስጡም የሚገኘውን ፍሬ የሚፈራውን ዛፍ ተበቀለ አለ እንዲሁም ሆነ ምድርም በየዘሩ በየወገኑ በየመልኩ የሚዘራውን ቡቃያ በምድር ላይ በየወገኑ ዘሩ በውስጡ የሚገኘውን ፍሬ የሚፈራውን አንድ ዛፍ አበቀለች ይላል አጋርተኒ ጉያ ጋፋ ከሚ ኪብጣታ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ሶስተኛ ቀን ሆነ ገለኒ ዋቀከኛ ፋታው ከናፍ ዋቀዮን አዱኛ ከነ ሐላ ከናም ባል ጎዴራ ኡሜ ጅራ ጀቹ ተናምቦ ደሞ ጉያን አርፋፋል ኢትፉፋቸው ጉያኒ አርፋፋኒ ኢትፉፋ ነገኝ ዋቀየው እንደከ ሰወጅ ሃታው ማቲ ዋቀየው ካ ሐለከናን ሁበኔ ቤክኔ ኢትነከ ጅራኖ ጀቹዳ ከሰቶዮ ጉዮታ ካኒን ዋቀየው ማለከ ኡሜዎጂኒ ኢላለ ቱሬ ጉያ ኢትአኑሞ ጉያ ጋፈሮ ቢየቾዳ ጉያ አርፋፋት ሮቢኒ ኡመምቶታ ሰዲቱ ኡመመኒ ኡመምቶታ sadeessanin immoo wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf haa hubannu haa beeknu handaawutii isiniif kenneen jira. Handaawutii san hin dubbifattu wanti isiniin galle immoo yoo jiraates immoo hin gaafattu. Nageenyi Waaqayyoo hunda keessa wajjin haa ta'u arjummaa Waaqayyoo nurraa fagaatini araarsummaan ergamoota hunda keenya irraa fagaatini nagaan naa tura. እሺ
dhugumatti barsiisaa keenya irra bulee kan nu gorfate kan nu barsiifate maqaan Waaqayyoo kan galatume fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Barsiisaa kan keenya dhugumatti Waaqayyoon sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Bara tajaajila keessanii isiniif haa eebbisu. Wanti mana isaallee isin haa taasifatu. Yeroo hundumaa mana isaa keessatti nama deddeebi'ee tajaajilamu Waaqayyoo isin haa taasisu. Iccitii isaa kennaa isaa Waaqayyoon ammallee kan nu caalaa daddabaleetu isiniif haa kennu. Nuyi isa baranne kana nama firii 30 60 dhibba buufnee mana Waaqayyoo keessatti tajaajilamnu Waaqayyoon isin haa taasisu. Nuuf eebbifamaa isin jenna barsiisaa kan keenya. Egaa maatii Waaqayyoo warri jala jirtanis koomentiidhaan warra gubbaarra jirtanis immoo muutii keessan kaafadhaa ta'u barsiisaa keenya nuuf eebbisa. Amiin. Barsiisa keenya Waaqayyo sagalee jireenya sana dhageessisuu bara tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu. Altummaa mootummaa isaatti isin qopheeffatu eebbifamaa kan nu caalaa Waaqayyo kennaa irratti kennaa dabaree Waaqayyo isiniif haa kennu eebbifamaa. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessanuu maatii Waaqayyo akkam bultanii akkam turtanii kan jala jirtan gubbaas jirtanii bakka jirtanitti hunduma keessanuu nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii Waaqayyo. Amiin barsiisa keenya sagalee Waaqayyoo kan nu barsiifattan kan nu gorfattan dhugumatti Waaqayyo sagalee jireenya sinaa dhageessisu nutilleen kan baranne Waaqayyo laphee keenya irra bulchee firee 30 60 dhibba nama buufatu Waaqayyo nu haa taasisu. Sinillee nuuf eebbifamaa nuuf jiraadha Waaqayyo mana isaa keessatti sinaa qusattu haati teenya qulqulleetti dubrii maaramiin ishee sinaa eebbistu nuuf eebbifamaa barsiisa keenya. Nuuf eebbifamaa isiniin jedhaan isin eebbisuun beeku haati teenya qulqulleetti dubrii maaramiin ishee sinaa eebbistu. Amiin barsiisaa keenya dhuguma dhugaatti Waaqayyo sinaa eebbisu. Haati teenya qulqulleettiin durbee Maariyaam akkanumatti kennaa qabdan irratti kennaa isiniif haa dabaltu. Ishiin bara tajaajila keessanii isiniif haa dheeressitu. Nuuf eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhuguma dhugaatti Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya sinaa dhageessisu bara tajaajila keessan nuuf haa eebbisu. Akkanumatti kan nu gorfattan kan nu barsiifattan gidduu keenyattis yeroo hundumaa kan argamtan Waaqayyo gooftaan sinaa taasisu isin jechuu jaalanna. Nutis kan baranne kana firee 30 60 dhibba buusnee dhaaltu mootummaa isaaf akka taanu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Eebbifamaa Waaqayyoon sinaa eebbisu isiniin jedha. Shaameen hundumti kan keessa namaati Waaqayyo warri koomentiinis eebbisaa turtanii warri galchee gubbaaras eebbisaa jirtan hunduma keessa Waaqayyoon isin haa eebbisu eebbifamaadha. Barsiisaa bira jirta miti? Eeyyam biran jira. Anshi barsiisaa yoo kan muddamtanis ta'e oolmaa gaarii isiniif haa ta'u Waaqayyoon nama torbanii nu haa taasisu eebbifamaa barsiisaa keenya. Tole ishee maatii Waaqayyo ishee nagaan tura. Ergaan biraa wanni akka dhaamsatti wanni dabarsan jiru barsiisa. Ergaan qabu hin jiru barsiisaa gadaa odoo guyyaa marii guyyaa tokko akkasitti